Welcome to my channel. This is Logic and Critical Thinking for Fresh Students, which is Chapter 3, Logic and Language. Baga nagaan dhuftan gara channel kiyya. Kun Logic and Critical Thinking for Fresh Student kan jiru, Chapter 3, Logic and Language kan jiru video kana keessatti waliin ilaalla. Akkuma beektan viidiyoolee darban keessatti Chapter 2, Logic and Critical Thinking kan jiru, basic concept of logic and arguments kan jiru waliin ilaaluudhaaf yaallee turre. Arrammoo logic and language kan jiru chapter 3 isaadha waliin ilaalla. Viidiyoo kana keessatti konseptiilee hedduu ilaaltanii hedduu agarruu dandeessanii. Viidiyoon kun wantoota chapter 3 keessatti hammatamee jiru main point yookaan yaadota ijoo boqonnaa kana keessatti jiran hunda isaadha hammatee isiniif dhiyaateera. Na hordofaan immoo afeerraa kiyya. Here is a chapter overview that we can see in this video. In this chapter, we will study about the purpose of language. What is the purpose of language? What is function of language? What is the meaning and the definition of terms? What is the meaning of terms and the definition of terms? And different techniques of definition of terms. As keessatti video kuma reefu dubbadde chapter kana keessatti wanti nuti waliin ilaallu kaayyoon afaanii yookaan afaan kan amma ittiin dubbachuu jirru kana osoo hin taane just language jechuun qooqa jechuudha. Faayidaan qooqaa maali yookaan bu'aan isaadha, purpose isaa. What is purpose of language? Qooqni afaan Oromoo keessatti jechuun nuti afaan nuti jennuun kun afaan isa ittiin dubbannu kanaan ta'a, isa qooqaati isin ta'a. Garuu immoo isin akka isin itti hubattan language fi maawuzii waladda waan ta'eef ni hubattan jee ni hubadha. Language ka jennuun kan chapterii kana keessatti ilaallu qooqa, waa'ee qooqaati jechuudha. Waa'ee qooqaati. Qooqa kana immoo akkamiin ilaallaa? Faayidaan qooqaa maali? Faayidaan afaanii maali? Meaning hiikaan afaanii, hiikaa termi jechuun maal jechuun maal akka ta'e waliin ilaalla. Different techniques karaalee termisiin kun itti define itti godhamu kan ittiin ibsaman, ibsaa fi hiikaa isaaniitis takka takkaan ilaalla. We will also see an overview of philosophy of language. Falaasama qooqaa yookaan falaasama qooqaa yookaan falaasama afaanii illee ni ilaalla. The formal meaning of words. The formal meaning of words jechuun jecha idilee yookaan hiikaa idilee jechoota ni ilaalla. How to define our concept, intention and the extension of terms. Akkamitti yaada yookaan konseptii termisiidha, intentionally and extensionally akkamitti akka ibsuu dandeenyullee waliin ilaalla. Types purpose and the techniques of definition kan jiru kanallee hunda isaadha tokko tokkoon waliin ilaaluudhaaf ni yaalla. The standard criteria of lexical definition, and finally we will discuss about how to use definition to evaluate arguments. Kanallee gara dhumattillee konseptii gara dhumaa jiran kanallee ni ilaalla. What is lexical definition kan jirunillee hunduma isaadha ni ilaalla. Isin ammallee hin hordofaan afeerraa kiyya. What is philosophy of language? Philosophy of language is a reasoned inquiry into the origins of language, nature of meaning, and the usage, the cognition of language, and the relationship with the language and the reality. Kana jechuun falaasama afaanii jechuun reasoned inquiry yookaan qo'annaa yookaan barbaada inquiry jechuun akka qo'annatti fudhatanii qo'annaa sababa qabeessa ta'e jechuudha. Qo'annaa sababa qabeessa ta'e origin yookaan bakka languagein dhufaatii qooqaa jechuudha. What is the origin of language yookaan dhufaatiin qooqaa, dhufaatiin afaanii, afaan eessaa jalqaba dhufe, hundeen afaanii eessaa? What is the origin? Origin jechuun akkuma beektan what is the destination of language? Where it comes from, where it comes from, eessaa akka inni dhufe kana jechuudha. Nature of meaning akkaataa uumaminsa hiikkaadha. Hiikkaan akkamitti uumamu? Afaan tokko keessatti hiikkaan akkamitti akka uumamuu danda'u? Hiikni afaanii akkamitti akka inni uumamuu danda'u? The usage and the cognition of language. Kana jechuun akkaataa afaan itti fayyadamanii fi cognition jechuun yaadni bu'uura sammuu namaa keessa jiru jechuudha. Akkamitti afaan akka ibsan kan agarsiisu. It is also the relationship between language and reality. Kana jechuun hariiroo qooqaa fi waan qabatamaan addunyaarra jiru san, hariiroo afaanii fi waan qabatamaan addunyaarra jidduu jiru lamaan jechuudha. What is the relationship between language and reality? Hariiroo qooqaa fi reality jidduu jiru yookaan qooqaa fi waan qabatamaa addunyaa jidduu jiru san
reasoned inquiry kan ta'e kan waa'ee kanaa qo'atu jechuudha. Philosophy of language jechuun falaasama qooqaa jechuun. Language is body of standard meanings of words and the form of speech used as means expressing feeling, emotion, desire, thought. It is inconsistent pattern of communication. Consistent pattern jechuun adeemsa walii qunnamtii tokko keessatti karaa dhaabbataa ta'een, karaa consistent, karaa wal fakkaataa ta'een akkamitti wanti nuti fayyadamnee miira keenya feelingii yookaan wanta nu dhagamu tokko akkamitti nuti akka ibsannu, emotionillee akkamitti kan nuti ibsannu, desire jechuun fedhii nutti dhagamu tokko akkamitti akka ibsannuu fi tootu yaada qabnu tokkollee karaa kamiin akka nuti ibsannu kan nu gargaaru language jechuudha. Qooqa keenya qooqa fayyadamneeti jechuudha. Miira nu dhagamu, fedhii nu dhagamu, yaada qabnu wanta yaadnu san kan nuti ibsachuu dandeenyu karaa language yookaan karaa qooqaa kanaanii jechuudha. One of the most fundamental questions asked in philosophy of language is what is language in general terms. Akkuma walii galatti falaasama afaanii keessatti gaafiin gaafatamu yeroo baay'ee afaan maali yookaan qooqni maali wanti jiru jechuudha. Gaafii kana deebisuudhaaf immoo according to semantics, language is mere manipulation and the use of symbols in order to draw attention to signify content. Kana jechuun maal jechuudha? Akka semantics jechuun study of sign process in the communication and how meaning is constructed and understood. Kana jechuun qooqni akkamitti akka uumamuu fi saayinii fayyadamnee mallattoolee tokko keessatti mallattoolee tokko fayyadamnee wal qunnamtii keessatti akkamitti hiikaan akka uumamuu fi akkamitti akka gartee itti hubatamu kan nutti himu waa'ee sanii kan qo'atu semiotics jedhama jechuudha. Akkaataa warra semiotics kanatti immoo language is the mere manipulation and the use of symbols in order to draw attention and to signified content. Contentii waan tokko signified godhuudhaaf akkamii kan simboolii kana fayyadamee it is mere manipulation and the use of symbol in order to draw attention to signify a content. Kana jechuun mere manipulation qooqa jechuun akka warra semiotics kanatti qooqa jechuun waan tokkoof manipulate godhanii maqaa kennanii fi waan maqaa kennameef san immoo mallattoolee tokko fayyadamanii waan san irratti attention uumuudhaa jennee aman jechuudha. Warri semiotics warri jennu kun jechuudha. Kanaafuu in philosophy of language the fundamental question is philosophy what is language in general terms jechuudha. Qooqni maali? Afaan maali warra janii gaafii gaafatan jechuudha. Philosophy of language is a reasoned inquiry into origins of language, nature of meaning, usage and the cognition of language as I have already said in the previous. Relationship between language and reality. It is important discipline in its own rights and hence it poses questions like what is meaning? Hikuma wanti jennu kun maali? How does language refer to real world? Akkamitti qooqni akka addunyaa qabatamaa kana keessatti akkamitti akka fayyadamuu fi akkamitti akka itti refer godhu jechuudha. Is language learned or is it innate? Kana jechuun afaan ni barama moo dhalootaan harkamaa janii warra gaafatan jechuudha. This is philosophy of language warri jennu kun. How does the meaning of the sentences emerge out of its part? Kana jechuun akkamitti immoo meaning of sentence emerge out of its parts ka jennuun kun meaning of sentences akkamitti hiikaan jechootadha paartii tokkorra dhaabbatamanii amma fakkeenyaaf jecha tokkoo fi lamaan keeyyanni guutuun jecha tokkoo fi lama keessaa yaanni ijoon keeyyata guutuudha jecha tokkoo fi lamarra jira jechuudha. Kanaafuu hima tokko keessatti yaanni ijoon sun akkamitti akka uumamu jechuudha. As a related issue wantoota kanaa fi kana kan wal fakkaatan illee kan qo'atu falaasama afaaniiti or philosophy of language warra jennuun kanaa jechuudha. Linguistics is the field of study that asks questions. Linguistics is the field of study that asks questions like what is distinguish one particular language from another one. Kana jechuun falaasama afaaniitii fi xiinqoqni walitti isin dura makamuu hin qabu jechuudha. Falaasama afaanii jechuun waa'ee afaanii nama itti yaadee waa'ee afaanii gaafii waa'ee afaaniitiin wal qabatu adrees nama godhu jechuudha. Falaasama afaanii jechuun philosophy of language jechuun it is address the question related with language, with the origin of language, with the how the definition of one term is formed, how the meaning of one sentence is formed. Kan jiru kana kan laalu falaasama afaaniiti jechuudha. Linguistics jechuun immoo xiinqoqa jechuudha. Xiinqoqni maal qo'ata?
waa'ee akkamitti afaan tokko afaan biraarraa akkatti addaan bahu waan qootan warra qootan jechuudha. What distinguish one particular language from another? Xiinqoo jechuun afaan tokko afaan biraarraa maaltu adda isa taasisaa jee kan qootu jechuudha. English amma fakkeenyaaf what is makes English an English. English kan akka inni afaan English jedhamu wanti isa English akka inni taasisu jedhamu akka inni ta'e akka inni ta'u wanti isa godhe maali? What is difference between Spanish and the French? French fi afaan French fi afaan Spanish jidduu garaagarummaan jiru maali jedhanii warri qootu linguistics jechuudha. It is not philosophy of language. But philosophy of language it deals with the origins of language, the definition of terms and the meaning of terms, and the other related issue with language. But the linguistics study about the difference or how one language differ from another language kan jiru kana warra qotan jechuudha. Qo'attoonni linguistikii baay'een ni jiran as keessatti. Fakkeenyaaf Chimoskii warra fudhatan nama jaarraa 20ffaa kana keessatti waa'ee linguistikiin hedduu qo'atee ittiin beekamedha. Inni kun immoo akkam jee amanaa Chimoskii namni jennu kun believes that humans are born with the innate understanding of what he calls universal grammar. Universal grammar wanti yookaan dhalli namaa yeroo jalqaba dhalatu believes that humans are born with an innate understanding. Dandeettii afaan tokko hubachuudhaati wajjin dhalata namni tokko gizee dhalatu Chimoskiin akka jechuudha jechuudha. Kanaaf dandeettiin namni afaan tokko hubachuudhaaf qabatee waliin dhalatu jalqaba gizee dhalatu waliin dhalatu sun maal jedhama? Universal grammar jedhama jechuudha. It is constant for all language. Dandeettii afaan san baruudhaaf afaan feetee baruudhaaf daa'imni yeroo dhalattu dandeettii afaan feetee baru afaan kamiyyuu addunyaa kanarra jiran baruudhaaf qabdu qabattee dhalatti jechuudha. Inni kun immoo universal grammar jedhama jechuudha. Garuu immoo adeemsa keessa in the child's exposure to particular language just triggers the antecedent language knowledge. Kana jechuun daa'imni takka kan dhalattu jalqaba dandeettii afaan tokko jechuun afaan feetee haa ta'u hubachuudhaaf qabdu qabattee dhalatti. That is known as universal grammar kan jenneen kan. Adeemsa keessa garuu afaan tokkoo fi hanga itti dhiyaatu san qofa baruu danda'an jechuudha. Adeemsa guddachaa deeman daa'imni kun muuxannoo guddina isaanii keessa maal qabachaa deemanii afaan isaanii dhiyaatu san kan gartee dhalatanii hanga guddatanii keessa turan san maal godhanii baraa deeman jechuudha. Afaan kun baruun immoo beekumsoota antecedent jechuun kan baay'ee sanatti dhiyaatu jechuudha. Katti dhiyaatu sun jechuudha. Hiika kallattii isaadhaa gizee hiiknu. Kanaafuu beekumsoota afaan daa'imni sun barate san keessa jiran maal godhaa baraa guddataa jechuudha. For Chimoskii there is e-language and I-language and e-language waan jedhamu jira. I-language warri jennuun which are based upon certain rules which generated grammar supported in part by conviction that there is no clear general principal difference between one language and the next, which may apply across the field of all language. E-language jechuun principally afaan kamiyyuu dhaabbataa ta'e jechuudha. Afaan Ingiliffaa keessaas ni jira. Afaan Faransii keessaas ni jira. Afaan Oromoo keessaas jiraachuu danda'a. Maybe afaan Amaaraa keessaas jiraachuu danda'a. Wanti kun afaan kamiyyuu keessatti wanti common ta'e tokko. Amma fakkeenyaaf isaan principally kun dhaabbataa waan ta'e tokko hin qabu. Garuu afaan hunda keessatti waan dhaabbataadha jechuudha. Isa kana jennee murteessuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf dandeettiin ati afaan tokko baruudhaaf qabdu qabattee waliin dhalattu sun it is known as the part of e-language and I-language jechuudha. Kanaafuu I-language jechuun dandeettii dhalli namaa tokko yookaan afaan kamiyyuu keessatti dhaabbataa ta'e tokko jechuudha. Fakkeenyaaf afaan kamiyyuu baramuudhaaf dandeettii qaba jechuudha. Namni kamiyyuu afaan fedhe baruudhaaf dandeettii qaba. Dandeettiin sun I-language jedhamuun yookaan I-grammar of one language jedhaman jechuudha. What is e-language? Have tried to explain the language usage within a specific speech community with a specific set of well-formed utterance in mind. Kana jechuun amma fakkeenyaaf afaan Oromoo kana yoo fudhattan loqodoota hedduu garaagaraa qaba. Afaan Oromoo kun kana keessatti Harargettiis haa ta'u, Shaambuttiis haa ta'u, Wallaggattiis haa ta'u, Jimmattiis haa ta'u,
shawattiis haa ta'u waan afaan Oromoo kun komaniidhaan namni kamiyyuu namni Oromoo ta'e namni afaan Oromoo kana dhaga'u kamiyyuu waan komaniidhaan beeku tokko jira. That is known as I language. Garuu I language warri jennuun kun fakkeenyaaf namni tokko Harargee yoo ka dhalatu taate loqoda Harargee keessa jiru kana ni bara jechuudha. Garuu namni Wallaggaa loqoda Harargee keessa jiru kana maybe waan tokko adda baafachuu dadhabuu jiraachuu danda'a. Inni specific speech katee bikka ta'e tokko qofatti kan murtaa'ee jiru sun I language jedhama jechuudha. Or experience of language jechuudha. I language intu nachi dhaabbatte experience of language jechuudha. I language jechuun immoo innate language jechuudha. Innate jechuun waan namni tokko jalqabarraa innateedhaan qabu dhala waliin dhalatu tokko jechuudha. I language jechuun immoo experience keessa waan dhufu tokko bikka tokko guddattee waan bikka sasanii san qaceelloo baru jechuudha. This is known as I language jedhamuudhaan beekamanii konseptiin isaa isiniif gala jeetiin abdaddaa. Yaanni ijoon biraadhaa translationii fi interpretationiin immoo rakkoo biraa qabatanii dhufan. Filoosoofara yookaan namoota falaasama afaanii keessa biratti afaan tokko gara afaanii bira jijjiiruun yookaan afaan tokko gara afaan biratti translate godhuun maal qabatee dhufe rakkoo biraa namoota falaasama afaaniitiif qabatee dhufe. Isaan kun immoo semantic holism waan jiru fide jechuudha. Type of holism which holds that meaning is not something that associated with single word or sentences but can be attributed to whole language if at all. Kana jechuun maal jedhani? Warri semantic holism wanti jedhamu kun akka walii galatti jechuudha. Semantic jechuun immoo it is study about language jechuudha. It is study about the meaning jechuudha. Meaning of one language jechuudha. Kanaafuu maal jedhani isaan kun that meaning is not something that associated with single word or sentences. Isaan kun akkam jedhanii amananii hiikaan jecha tokko yookaan hiikaan afaan tokko keessatti afaan tokko ittiin hiikamu jechoonni afaan tokko keessa jiran hiikaan jechoota afaan tokko keessa jiranii kan isaan ittiin hiikaman jechoota singilii yookaan jechoota qeenxee yookaan himoota qeenxeedhaan osoo hin ta'in kan laalamuu qaban akka waliigala afaan sanitti jechuudha. Afaan sun amma fakkeenyaaf directly afaan Ingiliffaa gizee afaan Oromootti jijjiirre maaltu jira? Jechoonni Ingiliffaadhaa sun jechoota afaan Oromoo kophatti isanii amma fakkeenyaaf I language jechuudha. I language kana single wordidhaan with the same intention kasii afaan Oromoo keessatti argachuu dhabuu dandeessa. Garuu immoo maal fudhattaa waan kana kayku I language jechuun single wordidhaan waan ibsuu dandeessu miti jechuudha. Gara afaan Oromootti gizee garana jijjiirtu. Amma fakkeenyaaf filoosoofar yoo nan isin injee jecha filoosofar jettutan filoosofii yoo isin injee falaasama naan jechuu dandeessan. Filoosofar yoo isin injee immoo namoota falaasamaa jettanii na deebistan. You cannot explain, you cannot interpret this philosopher with single word in afaan Oromoo jechuudha. Afaan Oromoo keessatti single wordidha wanti isin na ibsitan hin jiru. Garuu namoota falaasamaa jettanii na himtanii jechuudha. Kanaafuu semantic holism jechuun jechi tokko hiikaan jecha tokko kan hubatamu jecha single yookaan jecha qeenxee hima qeenxee tokkoon osoo hin ta'in akkaataa achi keessa jiru afaan sanirra dhaabbanneeti. Waan san translate yookaan interpret goonaa jedhanii amananii jechuudha. There are some philosophical approaches to the nature of meaning. Some philosophical approach to the nature of meaning jechuun akkaataa uumaminsa hiikama afaan tokko keessatti maaltu jira? Philosophical approach jira jechuudha. The question what is meaning? Not immediately obey. Kana jechuun gaafiin ijoon afaan what is meaning yookaan hiikaan maali hiikaan jiru kana keessatti yeroo hunda battalumatti waan dhaabbataa ta'e tokko miti jechuudha. Most frequently irra deddeebi'aadhaan wanta jiru meaning can be described as a content created by words or sign exchanged by people when communicated through language. Meaning can be described as a content created by words or sign exchanged by people when communicating through language. Kana jechuun meaning jechuun wanta waan ijoo baadhatee jiru san wanta waan ijoo ifirraa qabu san jechuudha. Wanta waan ijoo describe godhu san jechuudha. Kan wanta fakkeenyaaf ati anaaf ati immoo waan tokko walitti haasoo jirra. Namni viidiyoo kana daawwachuu jirtu ati immoo fakkeenyaaf maal godhu jirta? Na dhageeffachuu jirta.
we communicate through Afan Oromo or through Afan Oromo yookaan karaa Afan Oromoo kanaan communicate godhu jirra jechuudha anaafeeti. Osoo anaafeeti communicate godhu jirru waan tokko waan ati qabattu jira jechuudha. Wanti ati qabattu sun maaliin keeritaa maaliin si ibsa jechoota afaan kiyyaatiin si ibsa jechuudha. It carried by words or sign. Yoo immoo akka TV faa taate saayinii nan achirraa uumu saniin exchange goona jechuudha. Wal jijjiirre jechuudha. Atis waan jettu ni hubadha. Anis waan ati jettu ni hubadha. Atis waan ani jiru kana ni hubatta jechuudha. Yoonii fi saayiniidhaan ta'e yookaan mallattoodhaan ta'e. Garuu immoo jechoota afaaniitiin yoo ta'e waan inni anjoo san atis na hubatta anis ni hubadha. Exchange goona wal jijjiirre jechuudha. Kanaafuu hiikaa akkasitti akka hubattanii barbaada. There are two essential different types of language meaning. Linguistic meaning. Kana jechuun afaan tokko keessatti yookaan xiinqooqa afaanii tokko keessatti hiikaan gosoota lamaa jira. Gosoonni akkaataan hiikaan wanti tokko kan itti hiikamu gosa lamaa jira. Yookaan hiikaa gosa lamaa jira jechuudha. Conceptual meaning which refers to definition of words themselves and the features of those definition which can be treated using semantic feature analysis. Conceptual meaning jechuun hiika galumsaatii fi hiika kallattii kan jenneen san jechuudha. Amma fakkeenyaaf conceptual jechuun wanta jalqaba hiika kallattiidhaati jechuudha. Waan jechi sun bakka bu'u jechuudha. Waan jechi sun si ibsu jechuudha. Conceptual meaning jechuun wanta hiika kallattiidhaan wanti sun si ibsu jechuudha. Maal si ibsa? Amma fakkeenyaaf adurree yoon isiniin jee jechi adurree jettu tun conceptual meaning isidhaa maali? Bineensa manaa keessatti akka taate nama maleeyitee jiraattu akkas miila afur kan qabdu conceptually waan isiidan define godhu jechuudha. Hiikaa isiidhaa kana jechuudha. Adurreen kan miila afur qabdu jeeyoon isiniimi amma kun hiika kallattiiti jechuudha. It is conceptual meaning. Associative meaning yookaan hiika galumsa akkaataa wanti tokko galeen hiika galumsaa ka jenneen san jechuudha. Which refers individual mental understanding of speaker. Akkaataa amma fakkeenyaaf badii asii adurree wayii yoon isin jee wanti badii asii adurree wayii isin jee kun it refers my mental understanding. Namni sun akkamitti akka ta'e sammuu tiyya keessatti uumame kaniin himu jechuudha. Which may be cognitive, collective, social, affective, reflective or semantic jechuudha. Isaan kun kan isaan ibsan. Kanaafuu bifa kanaan akka hubattanii barbaada. Hiikaan gosa lama jira. Hiika kallattiitii fi hiika galumsaa. Hiika galumsaa jechuun associative kan jenneen kana. Hiika kallattii kan jenneen immoo conceptual meaning warri jenneen kana jechuudha. Theories of meaning jira asirratti maayisi. Theory hiikaadha. Warri theoriin adda addaadha. Theory jaha jira. Theoriin jaanu waa'ee hiikaa kana dubbatte jechuudha. There are several approaches to philosophical nature of meaning. Among others, following are the major ones. Idea theory wanta warri jedhamuun warri jalqabaadha. Idea theory jedhama. Those are theories claim that meanings are purely mental content provoked by science. This approach is mainly associated with the British empiricist tradition of John Locke, George Berkeley, and David Hume. Through some contemporary theorists have renewed it under the guise of semantic internalism. Kana jechuun idea theory jechuun idea theory of meaning kun maal jedhanii they claim that meanings are purely mental content provoked by sign. Hiikni jechuun purely mental content dha. Qabiyyeen inni qabu sun qabiyyee sammuuti jechuudha. Waan sammuu keessa jiru sun qabiyyee sammuutiin waan wal qabate wanti kun immoo mallattoo adda addaatiin kan provoked ta'e jechuudha. Yookaan kan kaka'umsa mallattoo adda addaatiin kan ibsamu jechuudha. It is provoked by different sign and it have mental content, purely mental content jechuudha. Waan sammuu keessa jiru san qofa kan nutti ibsu jechuudha. Fakkeenyaaf asitti konkolaataa yoo jenne jechi kun amma konkolaataan daandirra wanta daandirra konkolaatu yoon isiniin jee wanta daandirra konkolaatu yoon isiniin jee wanti kun sammuu teenya keessa akka inni konkolaatu sammuu teenya keessa ni deddeebi'e jechuudha. Mental content qaba jechuudha. Konkolaatummaan isaadhaa sun immoo mallattoo isaadhaa sun maal ta'a?
saayiniidhaan sammuu teenya keessatti provoked ta'ee jira jechuudha. Wanti tokko ni hubattan jeetiin amanaa asirraa. The second theory is stress conditional theory dha. Stress conditional theory kan jennuun immoo conditionii tokkorra dhaabbannee yookaan haala yeroo tokkorra dhaabbannee hiika wanta tokkoo gaafa nuti kenninu jechuudha. Haala yeroo sanirra dhaabbattee wanti kun dhugaadha yookaan soba jechuu ni dandeessa jechuudha. Namoonni immoo as keessatti qaceelloo beekaman eenyu fa'aadha? Gottlob Frege. Also, there has been much modern work in this area. Jechuun Gottlob Frege kan warri jennuun kun namichi jennuun kun maalidha? Modern era keessatti illee haalaan beekamaadha jechuudha. Kanaafuu hiika haala yeroo irra dhaabbannee nuti jechootaaf kenninu jechuudha. Stress conditional theory kan jennuun kun jechuudha. Inni itti aanu immoo use theory dha. Those theories understand the meaning involved or be related to speech acts and the particular utterance, not the expressions themselves. Akkana jechuun amma fakkeenyaaf namni tokko hiika dhukkubbii qaama isaadhaa yoo sitti hime dhukkubbii san akkana na godheeti wanti sun akkasi qaama kiyya keessa na galee. Amma fakkeenyaaf qoree wayii yoo na waraante siin jee qoreen na wayiidhaan na waraante yoo siin jee qoreen na waraante gaafa jee wanta san akkamitti akka isa waraante bitta wanta tokko aktii tokkoon si agarsiisu jechuudha. Particular utterance speech act related to speech act jechuun wanti kun particular utterance qaba jechuudha. Yookaan akkamitti akka isa waraante takka takkaan sammuu teetana keessatti fayyadamee si agarsiisa jechuudha namichi kun. Kanaafuu ibsuu isaa san caalaa wanti inni si agarsiisu maaliif? Akkatti qoreen san isa waraante hiika itti kennee use godhaa yoo si agarsiise jechuudha. Fayyadamaa waan san akkana godha akkanatti jennee fayyadamaa fakkeenyaaf hiika wanta tokkodhaa yoo fudhanne fakkeenyaaf manni jechuun wanta akkanaati jennee yoo fudhanne mana san keessa mana san fayyadamaa jechuudha. Mana jechuun waan akkanaa wanta ulaatti kana qabu akkana ta'e kan akkana ta'e jennee kophatti baasnee iyyuusidha yoo hiika ibsinu jechuudha. Particular utteranceedhaan kan ibsinu yoo ta'e. Inni itti aanu immoo tiyooriin inni itti aanu reference tiyooriidha. Yookaan semantic externalism jedhamuudhaan beekaman. Idea tiyooriin kareefu jenne sun semantic internalismidha. Reference tiyorii warra jennuun immoo warra maaliiti? Semantic externalism, those theories are meaning to be equivalent to those things in the world that are actually connected to the sign. Amma fakkeenyaaf mallattoo tokkoo fi wanti sun gaafa wal bite jechuudha. Amma fakkeenyaaf gaafa wal fakkaate jechuudha. Fakkeenyaaf gamoo yookaan dildila yoo fudhattan. Dildila jechuun gaayoo riqicha jechuudha. Riqicha kana yoo fudhattan riqichi kun Afaan Oromoo keessatti amma fakkeenyaaf jechi riqicha jedhu kun wanta waa baadhatu tokko jechuudha. Wanta waa lama gidduu jiru jechuudha. Kanaafuu jechi riqicha jechuun jennee gaafa wanta kana maal goone hiikatti kan inni jechuudha. Kan inni ibsu semantic externalismidha jechuudha. Wanti kun sammuu keenya keessa caalaa irratti wanti qabatamaan jiru sunii fi wanti nuti ittiin ibsinu sun maalidha? Congruentidha jechuudha. Congruent or equivalent jechuudha. Wal fakkaata jechuudha. Wanti addunyaa qabatamaa keessa jiruu fi jechi nuti afaan hin jennu sun wal fakkaata jechuudha. Kanaafuu isaan kana akkanatti hubattanii. Inni itti aanu immoo verification theoryidha. Verificationist theoryidha. Those theories are associated the meaning of sentences with the method of verification or falsification. Kana jechuun wanta tokko hiikaa jechootadha. Waan san dhugoomsuu yookaan soba taasisuu irratti wajjin wal qabate jechuudha. Hiikaa waan sanii wanti kun akkana kanaafuu akkana miti jennee wanti kun akkana kanaafuu akkana jennee dhugoomsuu yookaan waan san soba taasisuu irratti jechuudha. Hiikaan isaadha akka xiyyeeffatu. This verificationist approach was adopted by logical positives of early 20th century. Jalqaba jaarraa 20ffaa kana keessatti warra maal ta'anidha hedduutti fayyadamaa turan jechuudha.
Pragmatist theory warri jennuun immoo those theories are maintain that meaning or understanding of sentence is determined by the consequence of application. Wanti kun hiikaan jechootaadha. Bu'aa ta'ii wanta tokko booda waan ibsamudha. Yookaan waan qabatamaan pragmat ta'e tokko jechuudha. Yookaan practically wanta ta'e tokko jechuudha. Isaan kun kan meaning sentensii tokkodha kan isaan determine godhan bu'aa ta'ii wanta tokko boodaan jechuudha. Logic and language kan jiru immoo qabiyyee yookaan mata duree itti aanudha. Mata duree kana jalatti wanti nuti ilaallu wantoota adda addaati jira mata duree kana jala. Argument is a group of statement and the statement are sentences that are declarative. Sentences are made up of words and the words have their own meanings that are conveyed through definitions. So word is basic element of every language. Kana jechuun argument ka jennuun kun walitti qabamoota statementiti. Statement jechuun immoo sentensii hima dhugaa yookaan soba jennee murteessuudha. Trace value sentensii trace value qabu tokko jechuudha. Hima wanti tokko dhugaadha yookaan soba jennee murteessuu dandeenyu tokko jechuudha. Statement jechuun. Himni nuti immoo akkas jennee murteessuu dandeessu dhugaadha immoo soba jennee murteessuu kun maalirraa ijaarama? Jechoota irraa ijaarama. Jechoonni kun immoo hiikaa mataa isaanii qaban jechuudha. Hiikaan isaanii kun immoo kan ibsaman karaa definitioniitiin jechuudha. Hiikaa fi ibsa mataa isaaniitiin ibsaman jechuudha. Hiikaan jechootaa kun karaa kamiin ibsamanii? Karaa mataa isaanii, karaa hiikaa mataa isaaniidhaan karaa definitioniitiin ibsaman jechuudha. Amma asitti hiikaa fi ibsi wal adda. Hiika jechuun meaning wanti nuti jennuun kun hiika isaanii jechuudha. Jechuun directly kan itti ibsuudhaaf xiqqishoo yoo natti ulfaateyyuu meaning jechuun hiika jechuudha. Definition jechuun immoo waan justify elaborate godhu tokko waan ibsu tokko jechuudha. So word is basic element of every language jechuudha. Word is basic element of every language jechuudha. Elementii jalqabaa yookaan elementii bu'uura afaan kamiyyuuti jechuudha jechoonni. There is a function of language. Every language has two different functions. Functionii lama qaba jechuudha. Afaan kamiyyuu afaan Ingiliffaa ta'u, afaan Faransaa ta'u, afaan Oromoo haa ta'u, afaan Amaaraa ta'u, afaan Tigree, afaan Somaaliifis, afaan Fedee haa ta'u, afaan kun hundumtuu kaayyoo gurguddaa lama qaba. Kaayyoon inni jalqaba cognitive meaning or function kan jennu to convey or tell information jechuudha. Information tokko yookaan odeeffannoo tokko dabarsuudhaaf yookaan himuudhaaf jechuudha. Kaayyoon afaanii inni jalqaba. Inni itti aanu immoo emotive meaning or emotive function kan jennu kana to evoke or raise emotion jechuudha. Emotionii tokko raise godhuudhaaf jechuudha. Yookaan kakaasuudhaaf. Miira nama tokko kakaasuudhaaf jechuudha. Faayidaan afaanii inni jalqabaa tokko odeeffannoo dabarsitee nama biratti himuudhaaf yookaan odeeffannoo tokko waa'ee odeeffannoo sanii convey nama yookaan nama inform godhuudhaaf. Inni itti aanu immoo miira nama tokko kakaasuudhaaf jechuudha. Wanni nuti afaan itti fayyadamnuuf yookaan qooqa wanni nuti fayyadamnu. Mee fakkeenyaa jira sitti. The first constitution of Ethiopia was formulated in 1931. However, first federal constitution effected since 1995. This is tell informations. It informs us about Ethiopian constitutions. You see this? It is cognitive function or it is to convey information that's about constitution of Ethiopia jechuudha. Amma hatti aanu dhufna gaama. The death penalty is final, cruel and inhuman form of all punishment, whereas hapless peasants are taken from their cells and tribally slaughtered. Kana jechuun maal godhu jira? Asitti nutti himi waan san informa nu godhe. Hima jalqabaa kana keessatti jechuudha. Hima itti aanu kana keessatti immoo wanti kun akka waan badaatee nutti hime jechuudha. Garuu lachuu nutti hime maal rakkoo qabaa osoo hin ta'in
Amma asitti jechuun inni fayyadame kun murteessaadha. Final, cruel, inhuman form of all punishment where hapless foreigners are taken from their cells and tribally slaughtered. Kana jechuun emotive meaning yookaan emotive function of language jechuudha. It try to evoke our emotions within our inner jechuudha. Akkasumatti konseptiin inni itti aanu immoo kan boqonnaa kana keessatti isin argachuu dandeessan verbal and factual dispute of meaning warra jennuun wal dhabdee hiikaadha jechuudha. Wal dhabdeen hiikaadha bika gurguddoo lama qoodama. Verbal dispute and factual dispute of meaning jedhamuudhaan bika lama qoodaman. Verbal dispute warri nuti jennu disputes that arise over meaning of language. Hiikaa jechoota irratti wal dhabdee sababa hiika jechoota afaan tokko keessa jiraniin dhufu jechuudha. Fakkeenyaaf namni ati viidiyoo kana daawwachuu jirtu dhiifama naaf godhaadha. Arsii yoo taate godina Arsii yoo taate Abdiisaan gammadaan bukkee taa'u jira yoo siin jee jecha kana akkamitti hubatta? Abdiisaan gammadaan bukkee taa'u jira, gammadaa bukkee taa'u jira yoo siin jee ati akkamitti hubatta? Namni ati daawwachaa jirtu godina Arsiidhaa yoo taate. Namni immoo dhalataa Wallaggaa taate yookaan dhalataa Jimmaa tokko taate Abdiisaan gammadaa bukkee taa'u jira yoo siin jee namni Arsiidhaa kun maybe nama san loluu danda'a. Gammadaan bukkee jechuu keeti jechuun bukkee wanti jettu tun hiikeef dandeessi qabdi jechuudha. It is verbal dispute. Namni kun maybe akkam jechuudha maal jechuu barbaadde jee maybe wal dhabuu dandeessan. Bukkee jechuun afaan Oromoo keessatti karaa Wallaggaatiif Jimmaa kanatti cinaa jechuudha. Garuu immoo karaa Arsii kanatti maaliif fudhatama godina Arsiitti bukkee jechuun waan biraati jechuudha. Fakkeenyaaf amma itti ni dabala. Nama Harargee tokko bira teessee bashoo yoo jette waan biraati hin fakkaatu adurreetti fakkaata. Deem bashoo fakkaate yoon siin jee namni jechi kun jecha nama Baalee tokkoo fi nama Harargee tokko wal bira taa'anii jiran yoon jeen namni Baalee sun hedduu nattaaruu danda'a. Namni Harargeedhaa immoo garuu hedduu nattaaruu dhabuu danda'a. Maaliif bashoo wanti jettu tun hiika biraa qabdi jechuudha. Maybe namni kun konfiliiktii keessa galuu danda'a. Maaliif akkana naan jette jee bashoo jechuun koo hiika biraan qabu siin jee lakki akkamitti bashoo jechuun koo waan biraatiin naan jechuu dandeessa. Ati namni Baalee jechuudha. Garuu immoo namni bashoo jechuun adurree jechuudha. Akka ta'e ni hubata jechuudha. Kanaafuu verbal dispute jechuun sababa hiika jecha afaan tokkoo keessa jiru sababa wal dhabdee dhufu jechuudha. These are disputes in which apparent conflict is not genuine. Conflictiin kun waan dhugaa qabatamaadhaan waan isaa wal lolchiisu jiru sanii miti jechuudha. Can be resolved by coming to agreement about how some words or phrases is to be understood. Akkamitti akka afaan sun jechi sun akkamitti akka hubatamuun gattaanii ati barn gurbaan Arsiidhaa kun isin biratti naannoo keessanitti bukkee jechuun waan biraa ta'u garuu bukkee jechuun cina jechuudha. Hambara akkasiin seenii jee namni kun maybe gara agreementii dhufuu danda'ani jechuudha gaafa walii galan. Garuu factual dispute wanti jennuun jira jechuudha. Some dispute arise over disagreement about facts. Faaktiidhaan wanta dhufanii jiran jechuudha. Wal dhabdee faaktiidhaan dhufan. Fakkeenyaaf Abdiisaan adurree fakkaatu yoo jee hin fakkaatu. Adurree hin fakkaatu. Adurreen koo akkana fakkaatti. Jechi kun akkamitti adurree fakkaate Abdiisaan adurree fakkaate yoo siin jee namni kana daawwatu jiru ati adurree fakkaate yoo siin jee siin jechaa hin jiru garuu yaa fakkeenyaan fudhadhe ati adurree fakkaate yoo siin jee ana adurree hin fakkaadhu miila afur hin qabu. Akkamittiin adurree fakkaadheettee kan laaltii faaktii kanarraan kakkaatu taate ati lakkii miila afur qabdaa. Adurree fakkaatteewwan kan siin jiru it is factual dispute. Garuu immoo adurree fakkaate siin jechuun kiyya koo akkasii miti jee waa'ee verbaalii yoo ta'e wal dhabdeen keenya waa'ee jecha qofaa yoo ta'e verbal dispute. Garuu immoo wanti sun wal dhabdeen sun waan reaalitiidhaan jiru tokkoon wal qabsiisnee ilaalle factual dispute jenna jechuudha. Inni itti aanu immoo intentional and extensional meaning of terms jedhamuudhaan beekaman. First of all, let us see and define what is terms. Terms made up of words serve as a subject of statement. Kana jechuun terms jechuun
walitti qabaminsa jechoota irraa kan ijaaramu tahee yookaan jecha tokko irraa kan ijaaramu tahee akka matima isteetmentii tokkotti akka matima hima dhugaa yookaan soba jennee adda baasuu dandeenyu tokkotti kan fayyadu jechuudha. Subject jechuudha. Laalasitti wanti hubachuu qabdan. Subject akka matimatti waan fayyaduu danda'u tokko jechuudha. Hima tokko keessatti mataa himaatii jira. Waa'een hima sanii maal akka ta'e kan himamuuf jiru san jechuudha. Kanaafuu terms jechuun kan jechoota irraa ijaaramu ta'ee akka matima isteetmentii tokkotti kan fayyadu jechuudha. Terms kan jennuun kun immoo eenyufaaf keessaa qaba? Proper name maqaa nama dhuunfaadha yookaan iddoo dhuunfaa tokko. Common name maqaa waliigalaadha. Descriptive phrase jechuun gaalee ibsitoota gaalee wantoota tokko ibsan jechuudha. Descriptive phrase jechuun gaalee wantoota ibsan tokko jechuudha. Fakkeenyaaf muummicha ministeera jalqabaa yoon jee gaalee ibsituudha. Muummicha ministeeraa bara kanaa yoon jee it is descriptive phrase jechuudha. Common name warri jennuunis ni jiran maqaa dhaabbataa common kan qaban. Fakkeenyaaf sheep, goat, naamni warri jennuun kun jechuudha. Maqaa common ta'e kana jechuudha. Proper name warri jennuun immoo Abdiisaa, Galataa, naam warri jennuun kun akka matima tokkotti kan nu fayyaduu danda'an jechuudha. Terms have two kinds of meaning. Termiin kamiyyuu maasis maal qaba? Hiika gurguddaa lama qaba. Hiikni matimni tokko qabaachuu danda'u, mataan himaa tokko qabaachuu danda'u hiika lamaa jira jechuudha. Hiikni kun intentional meaning and extensional meaning jedhamuudhaan bakka lama qoodamanii jechuudha. Let us see about intentional meaning of terms. Attribute of the term being connoted. Wanta silaa himamu jiru san ka himu jechuudha. Wanta silaa himamu jiru san ka himu jechuudha. Jechuun kana jechuun wanti silaa dubbatamu jiru sun wantuma silaa dubbatamu jiru san jechuudha. Intentional jechuun wantummaan dubbatamuu barbaade sun hawaan san bakka bu'u jechuudha. Kana jechuun amma fakkeenyaaf akka hiika galumsatti naa fudhatan amma isa kana. Fakkeenyaaf kana jechuun akkuma reefu sanitti mee adurree sanitti adeebinu. Adurree jechi jiru kun abaluu jeedalatti haa jijjiirru. Abaluu jeedala yoo isin hin jee Abdiisaan jeedala maqaa Abdiisaa kana namni viidiyoo kana daawwatu jirtan akka tasaa Abdiisaa namni jedhamu jiraatte dhiifama maqaa kee irra deddeebi'ee piroomooshinidha. Abdiisaan jeedala yoo hin jee maal jechuudha? Abdiisaan qaruuxeedha yookaan baay'ee haxxeedha jechuudha. Akka koonoot wanta godhamuu barbaadesan. Amma fakkeenyaaf yoo fudhattan ji'a jechuun kan baatii kan jennuun kan yoo fudhattan jiini kun waan koonoot godhu tokko qabda. Amantaa musliimaa keessatti jiini bakka guddaa qaba. Jiini kun ji'a gizee jennee ji'a kana kallattii fakkii ji'aa yoo agarte wanti tokko farratti ati yaadattu ji'a sani. Garuu immoo ji'a sanirra darbee wanta harku jirtu san caalaa dabartee waa'ee amantaa musliimaa yaadatta. Kootu achirraa deebi'e ammaasiis. Qaxxaamura tokko kan dhaabbatu agarta yookaan akka fannoo ka jennuun kana jechuudha. Gaafa jalqaba agarte it is diinootii waan diinootii tokko waan bakka bu'ame san jechuudha. Sanitti aanni ilaalla extensional irra ilaalla. Intentioniin isaadhaa immoo warri amantaa kiristaanaa waan kana ni amanaa jettee amantaa jechuudha. Jechuun amantaa kiristaanaa bakka bu'a jettee fudhattaa jechuudha. Kiroosii yookaan qaxxaamura tokko gaafa tasaan agarte jechuudha. San bira darbishii habaaboo agarta. Habaaboo jalqaba gaafa agarte jalqabati waan itti yaaddu habaaboo ta'uu isaatu hubatta. San ilaalla yeroo itti aanu ilaalla. Akka slaayidii kanatti aanee jira. Garuu immoo habaaboo sanitti aanee wanti jiru maalu jaalala akka ibsu fudhattaa jechuudha. Uffata gurraacha tokko agarte. Akka uffata gurraacha agarte saniin wanta itti hubattu uffata gurraacha ta'uu isaati. Garuu immoo uffanni gurraachi sun gadda akka bakka bu'u agarsiisa jechuudha. Kanaafuu saabjektiiviin uffata gurraachatti agarte sun maalirraa maalitti nama garaagarummaa qabaa jechuudha. Namni tokko maybii gaafa habaaboo arge habaaboon sun jaalala bakka bu'uu dandeessi isaaf. Nama tokkoof immoo waan biraa bakka bu'uu dandeessi jechuudha. Isaan kana immoo garaagarummaa kana dhoowwuudhaaf yookaan hambisuudhaaf jecha conventional connotation waan jedhamu jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf akka qaxxaamuraa agarteen wanti biraatti yaaddu tokko hin jiru. Maali adda waa'ee amantaa kiristaanaa yaaddu?
ji'aa fi urjii tokko yoo agarte immoo ji'a tokkoo fi urjii tokko agarte kallattiidhaan wanti yaaddu maaltu jira? Amantaa musliimaa yaadatte jechuudha. Connotation isaan irratti jechuudha. Intentional meaning isaan irra gaafa laallu jechuudha. Isaan kun immoo conventional yookaan akka waliigaltee akka addunyaatti akka waliigalatti warra laalaman jechuudha jechuudha. Conventional connotation kun kan kennamu. Can be expressed in terms of increasing or decreasing the intention. Kan isaan kun immoo kan ibsamuu danda'an karaa tokko maal godhuudhaan yookaan exaggerate yookaan ol kaasuudhaan yookaan gad xiqqeessuudhaan jechuudha kan laallu. Increasing intention each term is serious connote more attribute than one preceding it. Kana jechuun immoo amma fakkeenyaaf ji'a tokko yoo agartan increasing intention godhuudhaan gaafa laalle jechuudha. Increasing intention isaadhaa kan increase goonee gaafa laalle sanbira waan mul'atu sanbira biyyoon isaati gizee laalle maal agarra? Waa'ee amantaa musliimaa jedhan qaxxaamuraa si gaafa agarre qaxxaamura isaa kana biyyoon isaa kana gaafa agarre maal increase intention keenya increase goonee gaafa laalle maal agarra? Waa'ee amantaa kiristaanaa jedhanna jechuudha. Decreasing intention godhuudhaan illee ni yaadatama gizee tokko tokko. Fakkeenyaaf wanti mul'atu sun waan sana xiqqishu gad xiqqeessitee gaafa laaltu jechuudha. Inni itti aanu immoo extensional or denotative meaning of terms jechuudha. Denotative meaning of terms warri jennuun kun immoo refers to members that term denotes. Isaan kun garee jechichi bakka bu'u jiru warra ibsan jechuudha. Remains the same to all but may be changed with passage of time. Kana jechuun immoo wanti isin hubachuu qabdan asitti akka nama hunda biratti tokkuma jechuudha. Subjectiin denootatiividhaan ibsamu kun amma fakkeenyaaf ji'a gaafa jenne waa'een ji'aa kun ana ka viidiyoo waa'ee viidiyoo kana dubbatu jiru si ka viidiyoo kana dhageeffatu jiru birattis hunduma keenya birattu maalidha? Komaniidha jechuudha. It is constant. But there is some subjective or there is some terms that can be changed with time jechuudha. Amma fakkeenyaaf the past or the last or the first president of France yoon ansinje the first president of France yoon sinje it is empty extension jaman jechuudha. Isaan akkanaadha kun wanta yeroodhaa wajjin jijjiiramanii jiran jechuudha. Wanta yeroodhaa wajjin jijjiiramuu danda'an yookaan disappear ta'uu danda'an appear godhuu danda'an jechuudha. Current president of France yoon sinje amma bara kana keessatti current president of France yoon sinje ka ammaati. Waggaa sadii booda maasis maybe nama biraa ta'uu danda'a. Current president of France namni biraa hojii namni sun nama biraa ta'uu danda'a jechuudha. This is known as empty extension jechuudha. The term is that can be changed with passage of time yoo jira. Warri jijjiiramu kun empty extension jedha. Na hubattan jeetiin abdaddaa. Can be expressed in terms of increasing and decreasing with the same of that of intention. Commentation isanitti maal godhuudhaani increase yookaan decrease godhuudhaan laalama. Yeroo tokko tokko immoo intentional meaning determine extensional meaning. Intentional meaning warri jennuun kun extensionally kanallee akka isaan determine godhaniif ni ta'an jechuudha. Fakkeenyaaf amma pagan yookaan wane wanta jennuun yookaan gugee kan jennuun sana naannoo tokko tokkotti gugee jechuudha. Maal jedhamanii isaan kun waneen tun maal jedhamti? Wanee gaafa jenne yeroo baay'ee maal agarra? Nageenya sammuu teenya keessa dhufa jechuudha. Nageenyi gaafa sammuu teenya keessa dhufe immoo maal yaadannaa? Wanee yaadanne jechuudha. Isinii galee intentionally nageenya akka yaadanneen nageenya kun immoo kallattiin fuudheenyuun nu geessa wanee sanitti yookaan piganii saniin nu geessa jechuudha. Piganii kallattiidhaan maal? It is an extensional meaning. But when we talk about peace, the peace take us into the pagan. That is known as intentional meaning determine extensional meaning. Ani video kana waan hojjechuu jiruuf akka isin waan tokko irraa hubattanii wanta hubattan kana geessitanii akka isin dubbistanii kan dubbistan sanii relate waliin gootanii malee completely video kanatti akka depend taatan miti. Yaa gizee dubbistan baay'ee akka isin salphatuufi. Kanaaf dubbisuu immoo hin dagatinaa isiniin jechuu barbaadeeti. Yaa hedduu isinii galee waan nama nuuf hin isiniin jee sorry. Kan itti aanu immoo maaltu itti aanaa mata dureen inni itti aanu mata duree types of definition and their purpose kan jedhudha jechuudha. Hiikaa gosoota ibsaatii fi purpose isaanii yookaan faayidaa isaanii kan jedhudha. The first types of definition is stipulative definitions. Assign the meaning for the first time. Amma fakkeenyaaf
Wanti tokko yoo argame wanta argame saniif yeroo jalqabaatiif hiika itti kennu jechuudha. Stipulative definition jechuun wanti tokko akka jalqaba mul'ateen yeroo jalqabaatiif hiika itti kennu jechuudha. Fakkeenyaaf meerkurii jechuun maal jechuu akka ta'e yeroo jalqabaatiif stipulate itti kenname jechuudha. Maqaan kun yeroo jalqabaatiif itti kenname stipulate yookaan manipulate waan itti maxxanfame tokko jechuudha. Waan erga dhufe akka dhufe saniin beekame jechuudha. Names are assigned arbitrary osoo wanti tokko wanti qabatamaa waan sanii hojii jiru tokko osoo hin ta'in wanti sun haaluma dhufe san keessa dhaabbannee gaafa maqaatti kana fakkeenyaaf meerkurii jechuun maqaa namaa ture. Maaliif meerkurii jennee namni yeroo jalqabaatiif pilaaneetii meerkurii jedhamu kan argate maqaan isaa meerkuriidha. Gartee saatarnii jechuun Puluutoo jechuun maqaan pilaaneetota hundumti isaaniidha. Maqaa stipulate yookaan yeroo jalqabaatiif itti kenname jechuudha. Kanneen maal jechuudha? Meerkurii gaafa jenne jechi meerkurii jedhuun nama maqaan meerkurii jedhuutis harkate kanaafuu meerkurii jedhame. Saatarniinis nama maqaan Saaturnii jedhamu wanta akkasiiti jechuudha. Caused by new phenomenon or development guddina yookaan facaatii waan tokkorra dhaabbanne facaatii waan haarawaa tokkorra dhaabbanneeti jechuudha waan san kan maqaa kanatti maxxansuu dandeenyu jechuudha. Definition or statement does not have trace value. Meerkurii ta'uu fi ta'uu dhabuu isaadhaa trace value nuti qabdu hin jiru. Cal jettee fudhachuu yoo ta'e malee. Because it is stipulative meaning. The purpose of this stipulative meaning is simplifying the complex expression. Ibsamoota complex yookaan xaxaate hiikaa xaxaate tokko maal godhuudha? Salphisuudhaaf jechuudha. Used to set up new secret codes. Isaan kun immoo koodii secretii tokko uumuudhaaf. Amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee namoonni keenya jecha meerkurii jedhu kana maal godhanii? Meerkuriin akka pilaanetii qofatti hubatan jechuudha. It has secret koodii qaba jechuudha. Maaliif koodii himuu danda'e qaba. Fakkeenyaaf amma Facebook gaafa jenne akka argameen Facebook jennee maqaatti maxxansine. It has secret code waan jaameef qaba jechuudha. Fakkeenyaaf logofoobiyaa jechuun koorsii loojikii kana fudhachuu sodaa koorsii loojikii kana fudhachuudhaan dhufu jechuudha. Logofoobiyaa jedhamuudhaan beekama. Male tiger and the female lion is make tigan. Asitti waan isin agartan hormaan qeerransaa tokkoo fi dhaltuun leencaa tokko gaafa walitti dabalaman hybrid gaafa ta'an wanti isaan uuman tigan jedhama. Stipulate itti kenname jechuudha. Wanti tigan jedhamu kun maalidha? Hormaa qeerransaa tokkoo fi dhaltuu leencaa tokko walitti dhufe waan uumameef jedhamee waan stipulate itti kenname tokko jechuudha. The second one is lexical definition. It reports the meaning of words actually exist in dictionary. It reports the meaning of words actually exist in dictionary. Waan dictionary keessa jiru tokko jechuudha. Dictionary irra dhaabbannee actually exist in dictionary. Dictionary irra waan akkaataa hiika dictionary dhaatiin wanti ibsamuu danda'u tokko jechuudha. Provide dictionary meaning of terms. Fakkeenyaaf hiika dictionary ta'e hiika dictionary dhaatii wajjin kan wal qabatu jechuudha. Hiika fakkeenyaaf dictionary gaafaan jiru isiniif gala. It is related with dictionary meaning jechuudha isaan kun. Dictionary meaning dhaa wajjin wal qabatanii jechuudha. It is to avoid ambiguity dhorguudhaaf yookaan ambiguity jechuun hiikni tokko akka gartee hiika biraatii wajjin akka waliin fakkaanneef jechuudha. Faayidaan inni guddaan qabu jechuudha. Lexical definition has the purpose of to avoid ambiguity godhuudhaaf jechuudha. Wanti inni barbaachisuuf. Police definition kan jennuun kun immoo police definition is intended to reduce vagueness. Vagueness jechuun immoo himni tokko wanti tokko maal jechuu akka ta'e akka namni tokko adda baafachuu danda'uuf akka namni gartee waan sana hubachuu danda'uuf waan salphisee nutti agarsiisu jechuudha. Police jechuun ifa bilisa godhee waan san kan nutti agarsiisu jechuudha. Definition should be appropriate and legitimate to the context in which the term is employed. Akka gartee himni sun itti kenname sanitti bilisa godhee ifa godhee kan nutti agarsiisu jechuudha. Hima tokko illee osoo hin fakkaanne jechuudha. Fakkeenyaaf high means is regard to interest rate at least 2 points above the prime rate. High
High means is in regard to interest rate. At least 2 points above prime rate. Kanaafuu antique means at least 100 years old. Antique jechuun yoo xiqqaate waggaa 100 akka jechuudha. Kanaafuu wanti kun waan pariis godhee adda baasee nutti himu tokko jechuudha. Akkasii inni itti aanu immoo theoretical definitions. Theoretical assign a meaning to word by suggesting theory. Theory yoo tokko irra dhaabbannee gaafa hiikaa wantootaatti kan inni jechuudha. Heat jechuun heat means energy associated with random motion of molecule. Kana jechuun heat jechuun is the energy associated with random motion of molecule. Motionii anniisaa ho'a jechuun sosochii moolaakiiloota anniisaa keessa jiranii yookaan sosochii moolaakiiloota anniisaa keessa jiranii jennee gaafa fudhannu jechuudha. Tiyoorii lafa taa'een tokkoon gaafa waan tokko ibsinu. It is purpose is to experimental investigation gaggeessuudhaaf purpose isaadha jechuudha. The last one is persuasive definitions. The purpose is to engender or unfavor or favor attitudes. Kana jechuun immoo amansiisuudhaaf hiikaati amansiisuudhaaf dubbatu tokko jechuudha. To influence attitude of reader or listener. Yaada attitude nama dubbisu jiru yookaan nama dhageeffatu jiru san maal godhuudhaaf kakaasuudhaaf hiikaati fayyadamtu. Use value laden or emotively charged words kan jennu kana jechuudha. Jechoota miira namaa hawwachuu danda'an fayyadamtee gaafa dubbattu jechuudha. The next definition is existential definition of techniques jedhamuudhaan warra teknikii as taa'ee jira. Jalqaba irratti ostensive or demonstrative techniques kan jennuun kun immoo jalqaba existentialii kanarra kan jiru it is traditional way of defining terms use pointing as a technique to define terms is limited by time and space. Ostensive jechuun teknikii definitionii tokko ittiin ibsuu dandeenyu jechuudha. Definition tokko ibsa termii tokko kan nuti itti kennuu dandeenyu waan tokko kallattiidhaan agarsiisuudhaan this is jennee gaafa kanu jechuudha. Amma fakkeenyaaf that is jennee gaafa waan san dubbannu jechuudha. Inni kun immoo kan murtaa'u bakkaa fi yeroo irratti murtaa'u jechuudha. Yeroo irratti dhaabbata. Fakkeenyaaf this is gaafa jette yoo dormii keessa jiraattee this is jettee fi dormiidhaa ala baatee this is yoo jette garaagarummaa qaba jechuudha. It is limited by time and space jechuudha. Agarsiisuu jechuudha. Agarsiisuu tooftaa agarsiisuu jechuudha. Inni itti aanu immoo enumerative technique assign a meaning by naming members individually. Kana jechuun immoo eeruu jechuudha. Tooftaa eeruutiin gaafa waan tokko fakkeenyaaf beelada manaa jechuun re'ee, hoolaa, saawwan jennee enumerate gaafa goonu jechuudha. Gaafa eeruu kanninu jechuudha. Definition by subclass warra jennuun jira. Assign a meaning of by naming subclass of the class. It can be partial or completely ta'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf tree means anok, incolatus, juniper. Inni kun maal jechuudhaani? Assigning meaning by naming subclass of the class. Maqaa subclassii san tokko tokkoon dha'uudhaan jechuudha. Kanaaf achiin akkasi deemna. Intentional definitional techniques warri jennuun jiran ammas asuma irratti mata duree itti aanuudha. Synonyms definitions. The defines is synonyms with word defined single word is highly appropriate. Kana jechuun hiika wal fakkaataa jechuudha. Amma akkasitti ilaalle kuni extensional definition dha jechuudha. Yookaan hiika extensional ta'e yookaan denotative ta'e tokko jechuudha. Denotative ta'e tokko jechuudha. Kun immoo intentional yookaan connotative kan ta'e tokko jechuudha. Yookaan connotative-dhaan kan ibsamu jechuudha. Asirratti extensional definition techniques warri jennuun kun denotative-dha wajjin wal qabatan jechuudha. Waan denotate jiru sanii wajjin wal qabatan. Asitti immoo waan connotative wajjin wal qabatan jechuudha. Synonyms jechuun hiika wal fakkaatan jechuudha. Hiika waan wal fakkaatu waan tokko hiikuun kan jecha tokko jecha wal fakkaatu hiiku. Amma fakkeenyaaf obsess means fat jechuudha. Obsess jechuun obese jechuun
waan nama furdaate tokko jechuudha. Jennee kallattiidhaan jechuun hiikaa san hiikaadhaan jecha tokko hiika wal fakkaatu hiikuu jechuudha. Synonyms jechuun jecha hiika wal fakkaatu qabuun hiikuu jechuudha. An etymological definition jechuun immoo jechi tokko jalqaba irraa eessaa dhufe jennee gaafa origin isaadhaa disclose godhuudhaan jechuudha. Historical detail isaaniidhaa barbaannee gaafa himna. Fakkeenyaaf virtue is derived from Latin. Virtue means strength. Virtue tan amma karaa kamiin ibsine karaa root isaa barbaaduudhaan ittiin ibsine jechuudha. Operational definition kan jennuun immoo isa sadaffaati. Operational definition gives a meaning by setting experimental procedure. It prescribes the operation to be performed, bringing abstract concept to empirical reality. Amma fakkeenyaaf akka gartee kan reefu wanti jenne san definitionii afran isa afraffarra jiru kana theoretical definitionidha wajjin wal qabate jechuudha. Eenyu asitti operation kan jennu kun isa sanii wajjin wal qabate. Eenyu wajjin wal qabata? Wantidha wajjin wal qabate jechuudha. Theoretical definition of term wajjin wal qabatan jechuudha. Kanaafuu definition by genus and the difference kan jennuun immoo isa afraffaadha. To construct this definition, identify the genus and the specific difference. Most effective of all intentional definitions. Example, ice means frozen water. Father means a male, head of family. Amma fakkeenyaaf ice jechuun laal species, difference and genus. Kana jechuun akka waliigalaa achirraa immoo waan adda isaan godhu san then achitti immoo maal goota species qophatti hamte jechuudha. Amma fakkeenyaaf ice cabbii jechuun bishaan laal cabbii jechuun bishaan furdate. Bishaanuma garuu ka furdate jechuudha. Bishaan kun ka waliigalaati. Bishaan adda addaati jira. Bishaan san keessaa ka furdate yookaan ka dhagaate jechuudha. Frozen jechuun ka qorre jechuudha. Bishaan qaceelloo qorrisiifame hancabbii jedhama akka jennuun. Hancabbii jechuun waan xiqqarraa waan garagara isaan gurguran ka maqaa waliigalaati. Amma fakkeenyaaf asitti father means jenne laal. Abbaa jechuun dhiira ta'ee head of family. There is also female head of family. Family kan jennuun ni jiran jechuudha. Head of family taatee kan dubartii taatee ni jirti jechuudha. Kanaafuu isii dubartii taatee san wanti adda isaan godhu maalidhaa difference male isaa kana jechuudha. Father means a male head of family kan jenneen jechuudha. Kanaafuu yeroo hunda definition by genus and difference kan jennuun mudii kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Thank you to stay up with me. Na hojii turuu keessaniif baay'ee galatooma. Kun logic and critical thinking kan jedhu chapter 3 video kana keessatti gaggabaabsinee waliin ilaaluudhaaf yaallee turre. Bal'istanii immoo isinis akka dubbistan isiniin gorsa. Chaanala kana subscribe godhuudhaan nama immoo chaanala kana arginiif dabarsitanii qooduudhaan akka wajjin turru keessan immoo baay'istanii akka commentii na barreessitan like share akka naa gootan isiniin gaafadha. Chapter 4 dhaan amma nuti deemnutti nagaan naa turaan immoo dhaamsa kiyya hanga walitti deemnutti torban gaarii yeroo gaarii qabaadha.